Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne ta'an suraan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaanaaf feerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessanii jajjabeeffadha. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqabaa. Oduun kun oduu baay'ee yaachisaadha. Guyyaa boruu irraa jalqabee akka guutuu biyyattiitti fincilli hamaan dhoohuu danda'a jechuudhaan qaamoleen garaagaraa akeekkachiisanii jiru. Mormii ogeeyyiin fayyaa biyyattii akka guutuu biyyattiitti torbaaniif yookaan guyyaa jahaaf gaggeessaa turan gaafii argatuu dhabuun yaaddessaa ta'ee jira. Mormiin kun mormii biraa dhaluudhaan gara fincilatti ce'uu danda'a jechuudhaan qaamoleen garaagaraa yaaddoo qaban ibsanii kan jiran yoo ta'u haalli jirus baay'ee yaaddessaa ta'uun beekamee jira. Guutuu oduu kanaa qabannee jirra isiniin geenna. Oduun itti aanu lammiileen Itoophiyaa Jibuutii keessa turan haala hammaataa keessa akka jiran himamee jira. Lammiileen rakkoo hamaaf saaxilaman kunniinis hawaasni biyya keessa fi biyya alaa jiru sagalee akka ta'uuf waamicha taasisanii jiru. Oduun itti aanu loltoota mootummaatti fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufee jira. Keessattuu giddugala Oromiyaatti haala baay'ee ulfaataa ta'een gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u lola bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru kana irratti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwataa jiruun injifannoo gagabbataa argadhe jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argatu kan ibse yoo ta'u gama mootummaatti immoo wanti jedhame hin jiru. Guutuu odeeffannoo kanaatiif kan biroollee qabannee jirra. Guutuu odeeffannoo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubaan isiniif dhiyaata. Boru caamsaa 13/2025 irraa jalqabee guutuu biyyattiitti yookaan akka guutuu biyyattiitti fincilli hamaan dho'uu akka danda'u himamee jira. Ogeeyyiin fayyaa akka guutuu Itoophiyaatti gaafii isaanii gara mootummaa dhiyeeffatuun mootummaan guyyaa 7 keessatti akka deebii deebisuuf gaafatuun mormii geggeessaa turan. Guyyaan 7 guyyaan 6 irraa dhume guyyaan tokko qofatu hafe. Deebiin hin deebine. Gaafiin ogeeyyii fayyaa kun gaafii hojjettoota mootummaa seektara hundaati. Ogeeyyiin fayyaa erga gaafii isaaniitiif deebii hin argatin hojii dhaabuuf immoo murteeffatanii jiru. Mormiin isaan gaggeessaa turan kun immoo hojjetaa seektara hundaatu hirmaachisuun gara fincilaatti ce'uu akka danda'u tilmaamamee jira. Fincilli ka'u immoo fincila hamaa akka ta'es gamanumaa tilmaamamee jira. Haala nageenya Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kana wal qabatee biyyoonni alaa tokko tokkoo fi Kaanaadaan lammiilee isaanii akeekkachiisanii jiru. Kaanaadaan dursitee lammiileen isii naannoo Oromiyaa gara kutaalee garaagaraatti socho'uun akka hin barbaachifne keessattuu kaaba Shawaa, lixa Shaggar, dhiha Oromiyaatii fi kan biroollee akkasumas naannoo Amaaraa, naannoo Beenishaangul Gumuz, naannoo Gaambeellaa fi kan kana fakkaatanitti lammiileen isii akka hin imalle akeekkachiiftee jirti. Kun akkuma jirutti ta'e har'as mormiin ogeeyyii fayyaa akka guutuu biyyattiitti itti fufee jira. Ogeeyyiin fayyaa hospitaala Xuqur Ambassaa kaffaltii faayidaa fi haala hojii fooyya'aa akka guutamuuf hiriira baanii gaafatanii jiru. Hiriira kanarratti dhaadannoo garaagaraa dhageessanii jiru. Dhaadannoodhaan dhageessan keessaa lammiileen fayyaa qaban diinagdee cimaa ijaaru. Lubbuu baraarra garuu kiraa manaa kaffaluu hin dandeenye. Dhaadannoon inni itti aanu hojjettoota fayyaa hiraarsuun haa dhaabbatu. Hidhaan reebichi akkasumas doorsisni ogeeyyii fayyaa irraa haa dhaabbatu. Eegumsi seeraanuuf haa taasisamu. Lubbuu baraaraa turre amma lubbuu keenya haa baraaru jechuudhaan sagalee isaanii dhageessifatanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'e gama mootummaatti deebiin odoo hin kennamin guyyaan 6 dhume guyyaan tokko qofti hafee jira. Callisuun mootummaa kun immoo tuffiin mootummaan lammiilee isaatiif hojjettoota isaatiif qabu kan agarsiisu jechuudhaan hedduun akka gaddi itti dhagahame ibsanii jiru. Callisuun mootummaa kun immoo ogeeyyii fayyaa qofa osoo hin taane hojjettoota seektara hundaa kan dheekkamsiise akka ta'es odeeffannoon bakkoota garaagaraa irraa bayan kan agarsiisanidha. Haala walumaa galatti akka guutuu biyyattiitti jiru kana wal qabatee borurraa jalqabee akka guutuu biyyattiitti fincilli hamaan dhoohuu danda'a jechuudhaan qaamoleen garaagaraa shakkii qaban ibsanii jiru. Walumaa galatti gaafiin ogeeyyii fayyaa gaafii hojjettoota mootummaa seektara hundaa akkasumas gaafii dhaabbilee barnoota ol'aanoo yuunivarsiitiif kolleejjii jechuudha. Gaafii barsiisota kutaa 1 hanga 12 jiranii fi walumaa galatti gaafii hojjetaa mootummaa kamiyyuu kan hirmaachisu ta'ee jira jedhamee jira.
Oduun itti aanu lammiileen Itoophiyaa baqaan Jibuutii keessa jiraatan haala hamaa fi hammaataa keessa jiraatuun himamee jira. Akka lammiileen Itoophiyaa Jibuutii jiran ibsanitti guyyaan lammiileen biyya alaa Jibuutii keessa jiraatan kan waraqaa jireenyaa hin qabne mootummaan kenne dhumee jira yookaan dabree jira. Erga guyyaan kenname dabree booda poolisiin Jibuutii lammiilee Itoophiyaa baqaan achi keessa jiraatan irratti miidhaa garaagaraa raawwataa akka jiru himanii jiru. Poolisiin biyyattii duula bal'aa gaggeessuudhaan lammiilee kana gara mana hidhaatti guuraa akka jiru himanii jiru. Gara biraatiin immoo lammiileen biyyattii haleellaa garaagaraatti fi miidhaa fi dararaa garaagaraa lammiilee Itoophiyaa irratti raawwataa akka jiranis odeeffannoon gara sirraa bahe ibsee jira. Ammas poolisiin biyyattii sakatta'iinsa bal'aa taasisaa jira. Sakatta'iinsi kunis raawwatamaa akka jiru diroonidhaan deeggaramee akka ta'es himanii jiru. Yeroo mootummaan kenne kan ji'a tokko gahaa akka hin turinii fi ji'a tokko kana keessatti waan barbaachisaa ta'e hunda raawwatuun biyyattii isaanii gadi dhiisuuf haalli mijataa akka hin turin ibsuudhaan yeroo ammaa kana rakkoof akka saaxilaman kan ibsan jiraattonni uummanni biyya keessatti biyya alaa jiru sagalee akka ta'aniif waamicha taasisanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa Arsii baha aanaa Muneessatti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argatu ibsee jira. Halkan caamsaa 11/2025 aanaa Muneessaa ganda Muneessaa jedhamutti mooraa waraana mootummaatti cabsee seenuudhaan haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee loltoota mootummaa irratti miidhaa guddaa akka dhaqqabsiise odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Humnoota mootummaa yeroo dheeraaf gandicha keessa buufatuudhaan rakkoo fi dararaa garaagaraa uummata nagaa irratti raawwataa turte. Akkasumas qabeenya uummataa kaan mancaasuun kaan saamuun rakkoo raawwataa turte irratti haleellaa raawwadhe jedheen loltoota 5 battalumatti addunyaa kanarraa godaansisee 8 madoon akka adabee fi kan hafte immoo mooraa keessa yaasuun akka bittinneesse odeeffannoon achirraa nu geettee ibsitee jirti. Haleellaa buufata yookaan mooraa waraana mootummaa kanarratti raawwateen meeshaa waraanallee akka irraa hiikkate himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatu cimsee itti fufee jira. Tibba kana fufteedhaan haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruun miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun kasaaraa humna namaatti fi meeshaa waraanaa guddaa akka mootummaa irratti dhaqqabsiise ibsee jira. Kaleessa Nyamaritti akkasumas har'a Gindabaratitti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo boonsaa argadhe jedhee jira. Har'a caamsaa 12/2025 barraaqan qindoominaan lixa shaggara aanaa Abuuna Gindabaratitti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo akka argate beeksisee jira. Aanaa Abuuna Gindabarat ganda Gajoo bakka addaa Warabboo jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa hedduu hojiin ala akka taasisee fi meeshaalee waraanaa hedduus akka irraa hiikkate odeeffannoon nu gahee jira. Isnaappara bireenii akkasumas AKM hedduu akka irraa hiikkate kan beekame yoo ta'u guutuu odeeffannoo kana akkuma nu gaheen qabannee kan dhufnu ta'a. Akkasumas achuma giddugala Oromiyaa baha shaggar aanaa Fantaalletii fi aanaa Boosatitti waraanni bilisummaa Oromoo caamsaa 11/2025 tarkaanfii fudhatu isiniin geennee turre guutuun isaa kunooti. Baha shaggar aanaa Fantaallee fi aanaa Boosatitti bakkoota garaagaratti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argatu odeeffannoon nu gahee jira. Aanaa Boosatitti bakkoonni inni tarkaanfii itti fudhate tokkoffaa waajjira magaalaa Doonii akkasumas waraana mootummaa manneen barnootaa buufata godhatuun keessa qubata. Mana barumsaa Siifaa Battee fi mana barumsaa Hillaagaa jedhaman irratti humnoota mootummaa irratti haleellaa kan raawwate yoo ta'u akkasumas iddoo addaa Amnistii jedhamuun beekamutti halkan itti seenuun haleellaa irratti raawwateen miidhaa guddaa humna waraana mootummaa irratti akka dhaqqabsiise odeeffannoo achirraa nu ga'e ibsee jira. Aanaa Fantaalletti immoo iddoo Gidaraa jedhamuu fi akkasumas daandii guddaa Itiyoo Jibuutii irratti kan argamu kaampii guddaa waraana mootummaa irratti haleellaa raawwatuun injifannoo argatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geetteen TDF gareen Debretsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu sochii akka jalqabe dhagahamee jira. Gareen kun opereeshinii kibba Tigraayitti gaggeessuun himamee jira. Gareen TDF Armii 44 koorii tokko kan Jeneraal Joon Maadiid jedhamuun durfamu kibba Tigraayitti opereeshinii caasaa PPD raawwatee jira jedhama. Opereeshinii kibba Tigraayitti gaggeessame kanaan
Caasaa mootummaa yeroo naannoo Tigraay kan Piippiin hoogganamu guutumaan guutuutti hojiin alaa taasise jedhamee jira. Hojiin kun akka hojii tuttuqqaatti ilaalamus TDF garuu haala mijeeffataa akka jiruu fi gara tarkaanfii seenuuf of qopheessaa akka jiru waan agarsiisu jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabanne kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin kan isin wajji ture ani Bariisoo Ganamooti hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarruutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu nagatti nu turan hawwii kenna nagatti nu tura.